Gaafa ana biratti immoo musliima arrabsee jira, gaafa musliima bira dhaqu immoo kiristaan ana arrabsa. Nama akka kanaa jiraachuun isaaf hin malle. Maaliif amantii jechuun akkuma dura isin dubbadhaa ture karaa tokkicha Yesuus Kiristoos yookaan karaa tokkicha namni waan itti waaqeffateen furmaata irraa argatu. Daandii qajeelummaa inni qabatee jireenya isaa keessatti deemu keessaa tokko amantii irratti dhaasni hin barbaachisu. Gonkumaa dhaasni hin barbaachisu. Ashama akkan jirtu nagaaf gammachuun bakka jirtanitti isin haala qabu jecha ani gaa fayyada namittu har'a viidiyoo gabaabaa wayii qabadhe isiniif dhiyaadhe jira. Immoo viidiyoon kun an baay'ee natti hin tolle jechuun waa'ee intala najaati biyya lammii Itoophiyaati Arabiyaa keessa jiraatte na fakkaata. Torbee kana immoo dhimmi mucaa tana baay'ee sooshaal miidiyaa irraa fiigaa jira olii gadi naanna'ee jechuun yoo anis akka dhaga'itti baay'ee waan nama jibbisiisu waan ilma namaarraa hin barbaachisne namni akkamitti waaqa jechuun bakka nama jibbisiisa. Isin hundi keessan agartanitti ta'a. Naan yaada kana irratti viidiyoo baay'ee ilaalin jira argin jira. Dhimma kanas baay'inaan hubadhee jira. Haa ta'uti anamma har'a kan dhufe najaati qabantee gammadaa qabamuu ishiitti warri kun gaddaa namni jechuun yaada gosa sanii qabadhee miti. Namni silaa seera cabse qabamuu mala qabamtu akka immoo san waan gonkumaa tuquun hin barbaachisu. Ilaa namni amantii namaa tuqu kana booddee baanee amantii ebeluu tuqeef qabame yookaan du'e jennee ebeluu san faarsoo caalaa nama amantii namaa tuqe an kiristaana ta'e inni kan na bukkeedha. Kiristaana akka kiyyaa ta'e ka amantii musliima tuqu yoo taate ka amantii kaan tuqu yoo taate warra amantii kaan san odoon ta'e inni amantii kiyyaa san rabsiisaa jira. Gaafa ana biratti immoo musliima arrabsee jira, gaafa musliima bira dhaqu immoo kiristaan ana arrabsa. Nama akka kanaa jiraachuun isaaf hin malle. Maaliif amantii jechuun akkuma dura isin dubbadhaa ture karaa tokkicha Yesuus Kiristoos yookaan karaa tokkicha namni waan itti waaqeffateen furmaata irraa argatu. Daandii qajeelummaa inni qabatee jireenya isaa keessatti deemu keessaa tokko amantii irratti dhaasni hin barbaachisu. Gonkumaa dhaasni hin barbaachisu. Maxxansi kiyya kanaan dura gosa kana fakkaachuu dhabuunsaa yookaan maxxansi kun adda ta'uunsaa naa gala. Garuu bakka dhimma amantii irratti waan kana jala murteessinee beekuu qabna. Bakka amantii jechuun kan dhuunfaa keenyaati. Mee akkamitti walirratti amantii irratti tol'amne? Quraan asoo ta'e karaa jaalalaa wal jaallachuu akka barsiisu abdadha nan amanaas. Macaafni qulqulluunis isuma kana nu barsiisa. Jaalala nu barsiisa. Eessaa ka fiddaate? Tarii dadhabbii sammuu nama tokko ta'uu danda'a beektaa? Yoo baay'inaan uummanni sabni tokko amantaa tokko hordofa ta'e inni kaan immoo fakkeenya yoo fudhanne uummanni Oromoo baay'inaan amantaa musliimaa hordofaa jiru yookaan amantaa kiristaanaa hordofaa jiru. Akkasuma saba biraallee kan isa tokko fakkeenya saba Amaaraa fudhanne baay'inaan innis musliimaa hordofa yookiin immoo kiristaanaa hordofaa jiru. Gaafa kana sabni kun lachuu amantaa mataa isaa qaba. Kaawwaloos qaba. Kan mataa isaa hin jiru immoo kaawwalooti bakka. Kiristaanoo ta'e Amaaraa keessas kiristaanii jira, Oromoo keessas kiristaanii jira. Dhimma kiristaanummaa irratti saba jechuun hin barbaachisu. Yakka dhimma kiristaanummaa irratti yoo an kiristaana ta'e bakka an kiristaana qulqulluudha bakka. Kiristaana qulqulluu biratti immoo amantaa isa kaan arrabsi, amantaa isa kaan qeeqi wanni jedhu hin jiru. Kiristaanni akkasiin barsiisu gaa. Kiristaana keessa immoo pheenxeedha. Waan akkasiin barsiisu. Macaafni keenya qulqulluunis waan gosa sanii nutti akeeku. Inni biraas akkasuma. Kan musliimallee akkasuma. Amantaa isa kaan arrabsi, amantaa isa kaan tuffadhu qeeqi wanni jedhu hin jiru. Ortodoksiisota akkasuma bakka. Hoolli wanni qulqulluudha jedhamee nuti hordofnu kun marti isaa karaa qajeelaa qofa nutti hima. Karaa qajeelaa qofa nu barsiisa. Nuti immoo ilaalcha keenyarraa kan kaane yoo baay'inaan uummanni Oromoo musliima hordoftee ta'e uummanni Amaaraa amantaa musliima sana jeequu barbaada. Musliima yoo taate Oromummaan otoo jiru musliimummaallee lammummaa biraati. Lammummaan biyya biraaf si eegamu jechuudha. Sinii kalaa wannan dubbatu. Yoon kiristaana ta'e Oromoo ta'e yoon kiristaana ta'e Oromummaan lammummaa lafa kanaati. Kiristaanummaan garuu lammummaa lafa biraati. Isa kana jala murree beekuu qabna. Amantaa irratti dhaasni hin barbaachisu soo bakka hin barbaachisu hin barbaachisu. Mee akkamitti qo'e akkamitti ilaallee amantaa isa kaan arrabsina akkamitti maaliif nurraa barbaachise amantii kaan baay'ee gaa waan nama aarsudha baay'ee nama jibbisiisa dhuguma baay'ee nama jibbisiisa. Amantii keenyaan wal arrabsuu otoo hin taane wal miidhuu otoo hin taane wal kabajnee wal jaalalaan jiraachuu qabna beektaa. Hordoftoonni Nabii Muhammad illee isa kana sirriitti beeku. Isa kana bareechanii beeku bakka. Maaliif karaa qajeelaa taanaan hordofaa jiran. Hordoftoonni Yesuus Kiristoos karaa qajeelaa taanaan beekanii Yesuus Kiristoos hordofanii jiru. Nu lachaanuu karaa keenya qabna. Bakka arrabni hin barbaachisu amantaan kamuu qixa. Haadhi inni haafume haadhi sama Yesuus Kiristoos hordofarra jennu kanas haadhiif. Inni kun immoo Nabii Muhammadis hordofarra isa jennu kanas haadhiisnu. Inni tokko namni tokko qilleensa duwwaa kanatti anaaf yookaan rabbi jedhee yoo amane
amantaa isaa mini akka isa fayyisuun beeka amantaa isaadha bakka qabateera. Anaaf si maantu gashi kan mataa isaadha bakka. Akkamitti ree inni eebaluu qilleensa waaqeffataa qilleensa akkamitti waaqeffata akkamitti jettat akkas. Akkati akkas isaan jettu inni sin jechuu danda'a bara. Akkamitti Yesuus Kiristoos waaqa jedhee hordofa akkamitti inni Nabiyyuu Muhammad Rabbi jedhee hordofa jedhee inni illee si gaafachuu yookaan si komachuu danda'a. Kanaaf amantaa jechuun qixa. Amantaa jechuun immoo kan waloos kan dhuunfaa keenyaati. Kan karaa qajeelummaa karaa qulqulluu irraa barnoota argannu jechuudha. Kanaaf adaraa keessan ilaalcha amantaa irratti qabdan hin salphistan ilaalina. Hin salphistan ilaalina jechuun kiyya maal jechuu barbaadeeti. Amantaa jechuun kan mataa kiyyaati kan mataa keeteeti kan dhuunfaa keenyaati. Amantaa kiyya bareechee yoon amantaan kiyya akka na gargaaru hin beekne amantaan nama kaanillee akkasuma isa gargaara waan ta'eef amantaa isa kabajuudha innis amantaa kiyya kabajuudha. Jaalalaa wal bula jiraachuudha. Saniin alatti wal arrabsuun kun wal miidhuun kun saba tokko jibbinuuf amantaa kan hin barbaachisu gonkumaayyuu hin barbaachisu jedha. Egaa viidiyoo kan akka isiniif dhiyeessu kan dirqee yookaan kan fedhe bakka turbii kana obboleettii Najat andooma obboleetti dhaayuun jiru. Akkuma amma isiniin jedhe amantaa irratti dhaasni hin barbaachisu. Isin musliimaa taatu musliima jechaa jiru musliimaa taatu waan fitee waa taatu amantaa irratti dhaasni hin barbaachisu. Baga qabamtee maaliif qaba ishiinuu silaawtu haqa teete oduu karaa damsatee hin qabantu ture. Immoo akkas amantaa jeeqanii amantaa karaa Yesuus Kiristoos karaa Nabiyyuu Muhammad karaa namni fedhaa fiituun hordofu karaa fedhaa fi Yesuus Kiristoos irraan argadha uumarraa argadha jedhee hordofuun wal jeequun tun damsaa miti. Innaa waan kanaaf viidiyoo kana qabadhee dhufe fuulli kiyyaadha isinitti hin kolfine. Akkasuma dukkanaa'ee oole akkas waan ta'eef viidiyoon kana qabadhee isiniif dhiyaadhe galatooma baay'ee shaa'udha. Sabiskiraayib tolchuun viidiyoolee babbareedoo kanneen birootiin hanga walitti deebinutti nagaaf kabajaan jaalalaan marfamaa jiraadha. Bulchiin waa oolchu galatooma.